duraan dursee wani jechuu barbaadu Johar yeroo dheeraa wal beekna Minisootaan tureeni gabaabdumatti yaani wanni waan sooshaal miidiyaa gubbaa deemaa jirtu tokkoon nagayaa akka manguddummaadhaa Joharitti ergatanii jaanii yoo sun dhugaa taate Johar manguddummaa maali beektaa manguddummaa waggaa jaanii akka seenaa tokkoo jira Jamaal Abdunaasir Arabootanaa wal taasisa jeeti booddee gizee booddee isaa interview godhanii akka walii Arabniin gallettiin walii gallee addaan gallee jaa akkasillee ta'us walii galuu ta'us mee Johar waan san ibsaa nu godhu kana biraatiin galatoomii biraatti akka ta'e irratti ta'u ijoollee yeroo qeeroodhaa ammallee diree dawaadhaatti hidhamanii sagalee dhabanii warri silaa isaan walitti gaafasa wal gartee wal dogommii yookaan lola qeeroo wajjin turan alagaan hundi biraa banii asirra maqaa babbaasuu haasuu nama barbaachisu yeroo irraan feesisu ijoollee Oromoo qofaa hidhatti hafe nama 500 turanii san keessaa hamma ta'ellee takka tokko bahanii irra guddaan ammallee hidha jiran baroo irratti fardanii yeroo san Johar ijoollee sammee sagalee ta'ee fi irraanfatamanii jiranii irra guddaan isaanii boondii jaanii boondii namaa keenyatti maallaqa kaayan tokko maqaansa lakki boondiin maallaqa kaayanii baasanii jira waasii santu dhabanii horii san dhabuudhaaf hidhatti hafaniitti san sagalee ta'eef jechuu barbaada galatoomaan Ibrahim Muusaati hedduun keessan na beektanii ho'i. Sa'a fayyadamuun akkana kuno sakandii 10 jedheen sakandii 10 saniin naa xumure one more last kadhuma ayyee kootu. Kootu atillee sillamaan hin kadhumaa godha. Ayya jawee I think duruma wal beenna natti fakkaate biyyumarraa beennaa wanti sii dhaamnu intala jaarsaati hin beetta bii ta'enna haala guddoo keessa umrii jaarsaatiin nu dhiyaamee deeme abbaan kiyya umrii jaarsaatiin naa dhaamee deeme biyya kana maaliif magaalaan kun keessanii maaliif gara baadiyyaa galtanii ummanni keenya maaliif gara baadiyyaa yaatan jennaani nu barumsa hin qabnu isin itti guddifna nurraa fuudhaa jedheen naan jedhe jennaaniin maarree gaafa umrii ijoollummaatiin inni nan beeku ta'a yeroo inni asallaa jira yeroo inni adaamaa jira yeroo inni kaalifoorniyaa jiru kaalifoorniyaa jira yeroo inni immoo addunyaarra jiru immoo kanaadaa jira. Baradoo keessa heerumuuf deemeeti duukama deema akkuma inni deemu gaaf tanarraa amma wanti sii dhaamnu ilmaan jaarsaatu waa baay'ee beenna waan sii dhaamnu keessaa jawee biyyi keenya guddaa nyaattee hayla sirraa xiqqaa nyaattee si nyaatti yaa rabbii jedhi hin galin naannoo tana keessa deemi asumarraa dhiiti malee gara biyyaa deemtee dhiita nu guddistee nullee boochiftee haacuu dhabnee. Haacee dhabnee akka mataan sirrii nu taane guyyaa sana dhiirri muluun hin dhalattu dhiira ta'eef lafaan dhuftu ilmallee dubartii ta'eef immoo gadhee taatee naftu jabaadhu rabbi si haa gargaaru tana sii dhaamaa intala jaarsaatti jabaadhu hin galin gara biyyaa. Galatoomii daqiiqaa isii sirnaanii kadhumaa kuno. Ayyee akkama ooltan jawaa keenya baga nagaa dhufte ammallee irra deebi'eeti gabaabamatti wanni jechuu barbaada akka dhageenyu seenaa irratti illee qabsoon bu'aa baay'ee qabdi karaan qajeelli hin jiru sanumatti aansee bakka ati geette kana akka namoonni seenaa beekanitti illee keessa dabarsaniitti illee nama hedduu jiru gahaniillee bira gahaniillee haga hiixatanillee ganii haga kufanitti illee jechuudha illee guddannoo illee beekullee baanuu dhageenyee jirra jechuudha qabsoo guddaa geggeessitee hagadhaan yaadadhaa gaafa ati laaptaappii kan kee lamma kennite nukilara kan keeti nukilarri kan kee asii ka'ee galchitee achitti gaafasan dhugatti gaafasanii Johar nukilara galchee bilisummaa wayii geettee jennee abdannee turre jechuudha haa ta'u amma wanni kanarratti aansee wanni si gaafachuu barbaade jawwee keenya ga'a qabsoon tantee taardhaa takaleessaarraa garaagarummaa qabdi yoo qabaatte ammoo akkamitti jetti jechuudha gaafiin kiyyuma kanumaa galatoomee. Akka isii kana qofa yoo taatan sheeka dhoggachuu hin danda'u isaantu eebbisee sheekni kottaa akka isii kanatti. Okay. Assalamu alaikum. Garuu
dhaamsaan qaba. Afaan Oromootis barreessuu ni dandeenya garuu ilaa afaan sagalees dubbachuu ni dandeenya. Afaan Amaaraffaa fi afaan Ingiliziitiin xiqqoo barreessa. The organization that I lead is called AIC, African Immigrant Communities of America. My organization worked in peace building for the last 3 years. We were returning back and forth, Jijiga, Harar, Somali region. We build peace in our region because I am concerned being that part of the country. As a religious imam and sheikh, I don't want to be a watcher of differences when our people are dying day in and day out. ብዙዎቹ እንደምታዩት ቲፎዞ በቲፎዞ ነው የሚሆነው። አንዱ በአንዱ በኩል ያጦዘዋል፣ ሌላው በሌላ በኩል ያጦዘዋል። የእብድ ገላጋይ ዱላ ያቀብላል። ወዴት ነው የምንሄደው? Where are we heading? As a religious father, what can we do to help? ያሉትን ዲፈረንሶች እኛ ኢማሞች ብዙ ሰው ነው የምናሰግደው in millions, in thousands የምናንቀሳቀሰው ህዝብ ቀላል ህዝብ አይደለም። ግን የፖለቲካ ኤሊቶቹ አንዳንዴ ያንን ኢንፍሉዌንስ እየተጠቀሙ ወደ አንድ ጎራ እንዲገባ ነው የሚያደርጉት for their side, for their benefit. እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን ትተን for the sake of our people, for the sake of our unity, for the sake of our children moving forward ይህንን የመሰለ ሀገር ይዘን የምንባላበትን ጊዜ መቼ ነው የምናከትመው? መቼ ነው የምናበቃው? ሰው በመሬታችን እንዳይሞት ሰው ሰራሽ በገዛ እጃችን የምናደርገው እንዴት እናቁም? የሚሞተው ኦሮሞ ነው፣ የሚሞተው ሶማሌ ነው፣ የሚሞተው አፋር ነው፣ የሚሞተው አማራ ነው፣ ትግሬ ነው። ለምን? ሂውመን ቢንግ ምን እናድርግ? what can we do as part of peace builder? እያንዳንዳችን እባካችሁ ተሾሙልኝ፣ የሰላም አምባሳደሮች ሁኑ። ተቀበላችሁ? የሰላም አምባሳደሮች ሁኑ። ሰላም በኦሮሞ ይስፈን፣ ሰላም በኦሮሞ ይስፈን፣ ሰላም በአማራ ይስፈን፣ ሰላም በኢትዮጵያ ይስፈን፣ ሰላም በሁሉ ይስፈን። እነዚህ የሰላም አምባሳደሮች ምን እናድርግ ሰላም ለማውረድ? ወንድሜን ጀዋርን እጠይቃለሁ። what can we do to help to build lasting and permanent peace in Ethiopia? Thank you. እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከዱማ ሰነ ፉዴቲ አቹማን ገረ ጀዋሪት ዴቢሳ አቲስ ገባብስ ጋፊ ቶኮ ዮካላ Okay, gabaabsa. Gaafiin kiyya Jawaar dhugaa dubbachuudhaa fi namni akkaan qabsoo Oromoo keessatti akkaan dinqisiifadhuuf akkaan jaaladhu keessaati nama jalqabaati. Kanatti aanseet immoo gaafiin kiyya gaafima lama. Gaafiin kiyya inni jalqabaa walgeettiin kun walgeettii kitaaba eebbisuuti. Kitaaba kana keessatti yeroo kitaaba kana eebbifnu ati kitaaba eebbisuudhaaf kitaaba eebbisutti sababa kitaaba kitaaba gurguruudhaaf immoo bizinesa kitaaba kana irraa hojjechuudhaaf immoo namoonni baay'ee yoo laaltanii yeroo ammaa bizinesa hojjechuudhaaf as keessatti deemaa jiraa jedhan. Bizinesa hojjechuudhaaf dhugumatti deemutti jirtamoo waan kanallee namoota kanaaf deebiin kan kee maali waan jedhudha. Inni lammaffaan immoo adeemsa amma deemaattu kana keessatti gareen ati qabdu yoo jiraate, guruppiin si duubaan jiru yoo jiraate qabda. Kanaan dura yeroo ati hidhamtu nama tokkocha ummata kana sochoosuu dhabne. Namni tokko sochoosuu hin dandeenye. Kanaaf immoo namni tokko hin jiraataa hin du'a. Namni tokko gaafatu nama biraatu bakka bu'a. Gareen ati qabdu jiraas keessatti waan jedhu gaafii qaba. Kanuma galatuma. All right. Gaafiif deebii xumurreerraa gara deebiitiif gara waltajjiitti deebina. Galatooma xiqqoona wayyeessitan gaafiidhaan. Gaafii gurbaan dargaggeessii amma eegalerraa kitaaba biizinasa ittiin hojjechuu maal biizinasa hojjechuun haraami? Kitaaba akkanaa barreessuun hidhaa taa'eetiin waan hin dalagu dhabeeti malee osoo ala ta'ee waggaa lama afaan irraa fixuu danda'a ture. Hangas xaartee yoon biizinasa ittiin hojjedhee nama kitaaba barreessuun jiraachuu jira. Nama hatu discourage godha, nama dalagatu encourage godha jiran.
Warra siyaasaa kanaan hoggaanii dalagate aboo yoo dukkaana banate hin jeenaan dukkaana haa banatu dhoortoodhaan akkasin irraa hin jiraanne. Namni rakkoon tokkonumaa ka uumame namni miskiinummaa keessaa bahuuf jecha siyaasa seenaa siyaasaa san mala ittiin jiraatu godhata. Kanaaf namni siyaasaa dalagatuu hin qabu yaadni jiru sun yeroo hedduun hin dhagaa Jawaar bileenera maali osoo nagada itti beekee ittiin dalagadhee rakkoo irraa hin qabu. Alhamdulillah garuu I have my own means of income. I work. Kitaaballee akka gaarii gurgurree jarrillee facaasanii yoo inni godhanis akka gaarii gurgurree we have a plan. Kitaaba biraallee kan dhufu jira. I think baasii asirraa waan irraa argannu cinaa dhuunfaaf cinaa immoo kitaaba itti aanu maxxansiisuudhaaf deemna. Gaafiin ati kaaftu kun yeroo hunduu inni ka'uuf akka waan barra there is something weird about Ethiopian political discourse. Entrepreneurship should be encouraged, not discouraged. How do you want to shame somebody for working to earn money while encouraging somebody who robs a country in broad daylight? So I think that need to end. Inumaa naggaadonni keenya siyaasa seenuu qaban. Wanni siyaasa taphateenye balleessee daraqnoo poolitikaa gwaaddocha. Itoophiyaa poolitikaa daraqnoo. Efaaraa poolitikaan. ነጋዴው የለበትም፣ ኢንጂነሩ የለበትም፣ ሐኪሙ የለበትም። ቲዮሪ የሚያውቅ ብቻ ነው በብዛት ያለበት። ሶ ፕራክቲካሊ ወኒ ፖለቲካን ኬኛ ድራይቭ አይዲዮሎጂካል ተውፍቱ ከይሳ tokko practical waan deemu jiru. Amma waanuma ijoolleen ammaan gorra jiru kan hojjettu yoo ilaaltan do you think if they osoo naggatanii jiraatanii amma duroo beeytan amma naggaadeen tokko dur baadiyyaarraa eegaleeti xiqqoo gada lagate harreetti buna fe'ee dhufee dhummuugaatti dukaan xiqqoo takka banatee miizaana kaatee buna bita. Buna san walitti daddabalatee san booda miica takka machaaraa geessee tiraaktarii fe'ee geessa takka gaangee hanga 30 takkaan. Gaafa xiqqoo achi wayyaa miica taggaleemi bukaara banata san booda dirree dhawaatti fe'ata. Dirree dhawaarraa ammaa asuma cinnalaa kitee jechuudha. If the guys who are running the country today have some experience or listen at least to the business people, arra corridor limati yani mana nibrarra jirtu hunda digani ndigan because the real economy of Ethiopia, particularly the commercial aspect, is on the street. Sandinan, you are destroying the entrepreneurial class. You are destroying the merchant class. The merchant class is probably less than 10% of Ethiopian population. What Abiy is doing in the name of corridor limat is really destruction of the merchant class. ይሄ ካለማወቅ የሚመጣ ነው። በተወሰነ ደረጃ አለማወቅ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ከማጣት ነው የሚመጣው። therefore ፖለቲከኛ እንዳይነግድ ዲስከሬጅ እንዳታርጉ፣ እንዳውም ሰርቶ አሳይቶ እንዲገባ አስገባ ኢንከሬጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ነጋዴዎችም ግቡ ወደ ፖለቲካ ውስጥ። ስትገቡ ግን የህዝብን ንብረት ለመበዝበዝ ሳይሆን በንግዱ ዓለም ያካበታችሁትን ዕውቀት ከዜሮ ተነስታችሁ ሀብታም የሆናችሁበትን ዕውቀት ሀገርን ከውድቀት አንስታችሁ ሀብታም የምታረጉበት ለማድረግ መሄድ ጥሩ አማራጭ ነው። ሶ አይ ቲንክ ጋፊን አተማሊ ፈከነ ጋፈትኒን ናገላ ገሩ ኢሮድ ዋንደ ዴዋን አርጉፍ ሰን እረት ፉለፈቹን ጋሪ ታየት ያዳ ጋራ ጋፊ ሲሪየስ ቶጋን ዴቤ ሚስባ one of the veterans here, the regular, he does egan gafa dura arge ra kilo gara jatama dabaletin sanin ra gadirade amalle dabalu jira. He has been there kilo takan daballe. So is you know, one of the thing about this story is when I go I see people who never give up. Resilience. Gafa kapson owitus, gafa kapson kabonoitus, there are people who remain constant, who remain committed to it. And that is really my fuel. Sometimes, you know, when you discourage namogoda, hero akasi, namota argun kun, wangarida, it was good to see you, Misbah. Gafile ati khafte, yada ke kana khafa onni degara, yaani kee kaafa wajjin deemaa yes kaafa maaliif dhaabata qabsoo nagayatiin Itoophiyaa mirga uummata Oromoo
Itoophiyaa dimokiraatawaa fi federaalota keessatti mirkaneessinaadha. Akkasimi anis kan hin amanu kanuma. San akkamitti argina kan jedhu bifa adda addaatiin kan itti deemnu ta'a. Yeroo hedduu waa'ee kophummaa kiyyaa kun nama yaachisa. Gaafa qabsoo qeerroo sanis kooma deemtu osuma jaan akkasuma goonu bikkaan geenye. Amma immoo san caalaa we are more extended. My role is to provoke. Not everybody should do or could do what I do. It requires experience. It requires some level of tolerance. Also, resources qabnu. We have learned to use our resources wisely. Fakkeenya yeroo qabsoo san Eliyaasii fi Muhammad Abdooshii fi namoonni ammallee gadi hin babaasin. Few of you, probably Atlanta waan jirtaniif, you might know how critical they were to what I was doing. But the larger population didn't know. Therefore, the regime did not target them. So, we were able to minimize cost. Amma immoo, our dependence on them has decreased. We have various teams, biyya keessa bakka adda addaatitti, who do the operational work. My job is mostly analytical and provoking. Consider me the communication arm of what's going on. The communication arm of what's going on. I'm not dismissing what you are saying. It's valid. But bear with me. Give me some time. Obboleettiin gaafiin kaaftee yeroo Oromoo biyya bulchaa jiran jaan kanatti namni dhumuun kun akkuma yeroo adda addaatti jetti rakkoon uummanni keenya amma irra isa dabo bifa lamaan. Tokkoon murni maqaa uummata kanaatiin aangoo qabatee maqaa uummata kanaatiin biyya bulchaa jiru Oromoo saamaa jira, ajjeesaa jira, diigaa jira, hamilee cabsaa jira. Bifa kaaniin immoo maqaa isaa daawwatee qabatee ummatoota biraa saboota biraa miidhaa buqqisaa dhiitaa ajjeesaa jira. Ifirra taa'aa ilaalaa jiran. Ta mootummaa Amaaraa kan dur dhiisaati mootummaa Tigree fudhannu. Mootummaa Tigree kan mootummaa Wayyaanee hoggaa fudhanne. Mootummaa Tigreetu nu fixee jechaa dubbachaa turre bara. Garuu uummanni Tigree harka baasee Mallas Zeenaawi garee isaa nutti as argine. Murna xiqqaa tokkotu wal jaaree dhufee aangoo qabatee maqaa uummata saniitiin dhiiga dargaggoota biyya saniitiin aangoo qabatee biyya saamaa dhiitaa ture. Har'allee uummanni biroo kan sirna amma jiru kanaan dhiitamu sirna amma jiru kanaan dhumaa jiru akkuma nu dur laallu sanitti ilaalaa jechuudha. Kanaaf nuti balaaleffatamaa jirra. Belbelaas jirra biyya keessatti. Uummanni keenya miidhamaa jira. Kanaaf wanni obboleettiin kaaftee gaaffii sirriidha. Kana gochuudhaaf wanni mariin kun isaa gaggeeffamu barbaadeef bifa lamatti yaalamaa ture akka marii kana eegaleen akka gaaffilee kakaa turan amma fooyya'aa dhufan malee. Gareen tokko lakki akkamitti jara kana akkami Oromoo jettaan akkamitti hin jenneen kaleessuma ilmaan abbaa gadaa jennee sirriirra keenye. Kun immoo maaliif mootummaa Oromootiin tuyita jallatus hamuutus keenya hamaa ta'ee kan hojjeesu maqaa keenya nama ajjeesu akkam calliftee ilaalta. So responsibilitiin sirna sana irratti dhiibbaa godhanii Oromiyaa fi Oromoo keessatti illee miidhaan ajjeechaan akka dhaabatu hanniif saamichi maqaa keenyaan ajjeechaan maqaa keenyaan uummattoota biraa irratti illee geggeeffamu akka dhaabatu gochuun dirqama uummata kanaati. Primarily garuu qofaa miti. Biyya san nagaa fiduun biyya san deebiseen ijaaruun Oromoo qofaan kan geggeeffamu miti Oromoon qofti kan danda'ullee miti. Dirqama keenya qofallee miti. Garuu gahee leencaa akka uummata bal'aa tokkootti uummata lafa bal'aa irra jiru tokkootti uummata lakkoofsaan guddaa tokkootti gahee leencaa dirqama leencaa qabnaa jechuudha.